Harka fuunee daawwattoota Shinniigaa Broadcasting Service oduu yeroo kanaan isinitti hima. Dursa hangafoota oduu. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhatu jabaatee itti fufe. Dararaaf ajjechaa mootummaan uummata Oromoo irratti raawwatu akkaan jabaachuun himame. Obbo Lidatu Ayyaalaw yaalaaf gara biyya alaa akka hin baane dhorkaman. Mootummaan Itoophiyaa dhimma naannoo Tigraay ilaalchisee akeekkachiisa kenne. Kunneen hangafoota oduu turan. Oduu kan isinitti himu an Oliifan Margaati. Amma oduu bal'inaan. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhatu jabaatee itti fufe. Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa tarkaanfii mooraa waraana mootummaa Qellem irratti erga fudhateen booda achuma godina Qellem Wallaggaa ona Gidaamii iddoo Maraacha jedhamutti humna waraana mootummaa lafoof konkolaataan socho'aa turan haleeluu beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa ganama mooraa waraana mootummaa Qellem Wallaggaa jiru haleeluun injifannoo galmeessuusaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa beeksisuu gabaafnee turuun keenya ni yaadatama. Hojjetaa warshaa sukkaara fincaa'aa kan ta'e humna tika mootummaan ukkaanfamuun dhaga'ame. Boonsaa yookaan Tasfaayee Baanee kan jedhamu hojjetaa warshaa sukkaara fincaa'aa kan ta'e guyyaa kaleessaa waraana mootummaan ukkaanfamee hidhamee jiraachuun gabaafame. Waraanni mootummaan uummata irratti bobba'as saamicha geggeessuu bira darbanii gara jeequmsa waliin seenuun gabaafame. Waraanni mootummaa komaandoo jedhaman Wallagga ba'aa aanaa limmuutti uummata irratti saamicha geggeessuuf erga yaalanii booda waan itti milkaa'in hafaniif uummata bira taruun caasaalee ofii diiguu, doorsisuu, ari'uuf reebicha hamaa irratti raawwachaa jiraachuun gabaafame. Waraanni mootummaa komaandoo jedhaman kunneen uummata saamuuf akka saganteeffatanii ba'anitti waan milkii dhabaniif kaabinoota aanichaatti xiyyeeffachuun saamuuf yeroo fuula deeffatanitti hooggantoonni kunneen hojii dhiisuun baqatanii gara manaatti galuun isaanii beekameera. Taatee kana hordofee hojiin mootummaa addaa waan citeef guyyaa kaleessaa Bitootessa 19/2021 bulchaan aanaa limmoo hooggantoota dhokataniif bilbiluun godinaa bilbilee godinnis amma federaalaatti bilbilanii waraanni kun sirrii miti achii kaasna jedhanii waadaa naaf galaniiru waajjiratti deebi'aa jechuun kadhachaa akka jiran beekameera. Komaandoon kun garuu ammallee abbootii qabeenyaa aanutti sanaaf bilbilanii qarshii 150 haga 300 walitti qabaatii nama nuti erginutti ergaa kana gochuu baannaan isiniif maatii keessan hunda daaressina. Jechaa jiraachuu maddi keenya garasii Shinniigaa himaniiru. Ilmaan Oromoo Walloo shiraan dararamaa jiru. Gabaasa dabalataaf Rooberaa Zalaalam. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Jilee Dhummuggaa magaalaa Makaaniif naannoo ishee keessatti humni addaa naannoo Amaaraa guyyaa kaleessaa irraa kaasee mirga uummata Oromoo Walloo sarbaa kan jiru yoo ta'u galgala kaleessaa sababa tokko malee dhukaasa uummata irratti bananiin nama tokko rasaasaan rukutuun gabaafame. Erga uummanni du'e kaanii araaraaf fiiguun furmaatan ta'u kan jedhan jiraattonni Oromoo naannoo sanaa mootummaan abbootii amantaatti dhimma ba'ee ofuma isaatiin uummata ajjeesuun deebi'ee abbootii amantaa araaraaf waamuun fudhatama kan hin qabne ta'uu dhaamaniiru. Qeerroon godina Walloos kana booda callimnee ciifnee hin duunu kan jedhan shira mootummaan Itoophiyaa milishaa naannoo Amaaraatti fayyadamee nurratti raawwatuuf deebii barbaachisu ni kenni jechuu isaanii maddi keenya achii Shinniigaaf dhaameera. Gabaasa dhiyaateef Rooberaa Zalaalem. Humni addaa naannoo Amaaraa nama masjiidaa salaatee ba'u rasaasaan ajjeesuun gabaafame. Godina saba Oromoo Walloo keessatti nama masjiidaa salaatee ba'u kan maqaan isaa Awwal Arbiyyee jedhamu humna addaa naannoo Amaaraa rasaasaan rukutamee ajjeefamuu maddi keenya achii Shinniigaa himaniiru. Obbo Lidatu Ayyaalaw yaalaaf gara biyya alaa akka hin baane dhorkaman. Namni siyaasaa Obbo Lidatu Ayyaalaw wallaansaaf biyya alaa akka hin baaneef yeroo lammaffaaf dhorkamuu himan. Obbo Lidatu Ayyaalaw akka jedhanitti dhibee onnee qabaniif hospitaala Ameerikaa Atlaantaatti argamu tokkotti waggaaf baatii 8 dura yaalamanii ture. Beellama yeroo to'annoo seeraa jala jiran isaan darbe dabalatee ammas akka biyya alaa deemanii yaalamneef dhorkamanii jiru. Tigraayitti sababa weerara waraanaan daa'ima waggaa 6 irraa miilli cite. Jiraattonni magaalaa Shireef naannoo ishee guyyaa guyyaan qeerraa buqqa'uu maatiin manca'uuf rakkoo nageenyaa guddaan isaan mudachaa jiraachuutu gabaafame. Daa'imni umurii waggaa 6 Beetaleem Tasfaayee kan naannawa magaalaa Aksum irraa baqatte waraana keessatti luki ishee lamaan irraa cituu miidiyaaleen addunyaa wal harkaa fudhanii gabaasaa jiru. Harmeen ishee waraana sana keessatti kan ajjeefamte yoo ta'u, madaa daa'ima isaa waliin kan rakkataa ture abbaan Beetaleem amma luka namtolchee tolchuufiif rakkataa akka jiru akkamiin akka argatus kan hin beekne ta'uu miidiyaaf himeera. Naannoo Tigraay kutaalee hunda keessatti daafiin waraanaa kun
goolama hamaa dhiittaa mirga namoomaaf buqqaatii lammiilee hedduu uumeera. Magaalaan Shirees miidhama kana akkaan qooddachuutu gabaafame. Akkuma jiraattonni magaalattii 170 ta'an dararaa hamaa argaa jiraachuuf gaazexeessaan BBC Qaalgidaan Yibalxaal gabaaseera. Mootummaan Itoophiyaa dhimma naannoo Tigraay ilaalchisee akeekkachiisa kenne. Hidhattoonni TPLF amanamoo ta'an mooraa waraanaa kaaba biyyattii jiru haleeluun heera mootummaaf birmadummaa biyyaa irraan balaa geessaniiru jechuun kan himatu mootummaan federaalaa Itoophiyaa qaama jarmiyaa kanaa waliin hidhata qabuuf akeekkachiisa dhumaa kenneera. Gabaasa dabalataaf Roobeeraas Zalaalam. Waajjirri Ministeera Muummee ibsa baase keessatti mootummaan dhalattoota naannichaa waliin ta'uun haala siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa naannichaa yaaddoo keessa galchee ture sirreessuu akka barbaadu kaneere. Dhalattoonni naannichaa kana irratti akka hirmaatan waamicha dhiyeesseera jedha ibsi kun. Hooggantoonni TPLF kanneen haleellaa raawwatame keessa harka qabaachuun shakkaman muraasa irraa kan hafe dhalattoonni naannichaa erga lolli dhalate bakka garaagaraatti gugatanii jiran yeroo torban tokko keessatti akka qe'ee isaaniitti deebi'an dhaameera mootummaan. Akka ibsa waajjira ministeera muummee kanaatti ammas taanaan qondaaltonni TPLF kaayyoo isaaniitti cichanii jiran badiisa naannoo Tigraay irra geerraa baratanii rakkoon kana caalu akka hin mudanneef jecha akka harka kennatanii fi yakka raawwatamaa jiru irraa akka of qusatan mootummaan dhaameera. Kanneen ajaja kana didanii kaayyoo isaaniitti cichan garuu mootummaan tarkaanfii barbaachisu hunda fudhatee seera akka kabachiisu hubachiiseera. Ibsi waajjira ministeera muummee kun yeroo mootummoonni addunyaa rakkoo Tigraay keessa jiru furuuf akkasumas yaaddoo siyaasaa gaanfa Afrikaaf qaban dubbataa jiran kanatti mootummaan Itoophiyaa rakkoo furuu irra itti fufiinsaan lola labsaa jiraachuun beekameera. Gabaasa dhiyaateef Roobeeraas Zalaalam. Oduu biyya alaatiin Sudaan kibbaatti manni murtii gamtaa Afrikaan deeggaramu akka hundaa'u gaafatame. Jaarmiyaan mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch Sudaan kibbaatti mana murtii gamtaa Afrikaa waliin ta'uun hojjetu hundeessuun rakkoo sarbama mirga namoomaa akka hiiku gaafate. Jaarmiyaan kun yaada mana marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii hojii nagaa eegdonni dhaabbatichaa sarbama mirga namoomaa to'achuuf hojjetan Sudaan kibbaa akka hin danqine gaafate akka raawwatullee deeggare. Human Rights Watch ibsa kamisa baaseen yeroon qisaasa waan hin jirreef manni murtii waloo Hybrid Court hojiitti galuu qabaa jedheera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree mirga namoomaa sarbama mirgaaf ajjechaa namoota nagaa irratti raawwataman dhaabsisuun kanneen yakka kana dalagan seeratti dhiyeessuuf mootummaan Sudaan kibbaa siyoominaan akka hojjetu gaafatee ture. Sudaan kibbaas barfannaa waggaa tokkoon booda amajji darbe manni murtii waloo Hybrid Court akka hundeeffamu walii galtee turte. Xiyyaarri Keeniyaa waraqaa qormaataa geejjibaa ture kufuun namoonni 2 du'an. Ganama har'aa xiyyaarri waraqaa qormaataa kaaba biyyattii gara Marsaabiitti geessaa ture kufee caccabuun lubbuun nama 2 battaluma ba'uun gabaafameera. Daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee turre kanaa gaammaa turan. Qophii keenya afaan waliin turtii gaarii.